Nagaan isiniif baay'eetu jedheera ammas akkamnaaf jirtu kabajamtoota jaallattoota miidiyaa dirree barnootaa kun tuutoriyaalii koorsii sooshaal anthropoloojii irratti afaan Oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Egaa tuutoriyaalii keenyan chapter 2 irra geenyeerra kunoo chapter 2 subfields of anthropology dha kan laalu dameewwan anthropology ilaallaa jechuudha jalatti. Anthropology baay'ee bal'aa kan ta'e disipiliinii bal'aadha jenneerra kanaaf damee adda addaatti kan inni qoodamu ajalatti akkasittiin kan laallu. Yaad baratichaadhaani tuutoriyaalii wajjin na hordofaa amma dhumaatti akka eessayyuu hin dhaqne. Egaa anthropologiin dameewwan adda addaatti qoodama. Dameen tokko physical anthropology kan jedhamu jira. Diyaagiraamii kana sirriitti ilaala. Arkeoloojiin illee jira. Mataa isaaniitiin immoo isaanis damee adda addaatti qoodamu. Fakkeenyaaf arkeoloojii jalatti prehistorikiin classical urban diyaagiraamii kana gabaabatti ilaala. Isiniifin ergaa rakkoon qabu karaa telegiraama dirree barnootaa jechuudha join godhaati. Isiniifin erga chaanaalii keenya hordofaa karaa sanaanis in jalqabnaa jechuudha gabaabumatti ibsa bal'aa wajjin. Archaeological anthropology dha dameen anthropology inni jalqabarratti ilaallu. Archaeological anthropology maqaa isaarraa akkuma hubattan arkeolojiin kan inni qo'atu ji'oogiraafii keessatti hin beektu barattoonni keessaa barattoonni sooshaal saayinsii jechuudha. Waa lafaa qotuudhaan qotanii baasuudhaan maateriyaal kaalcharii fa'aa ta'uu danda'a hafteewwan adda addaa jechuudha. Arkeolojiin saayinsii akkasiiti. Archaeological anthropology gaaf jennu study the ways of lives of past people. Akkaataa jireenya namoota darbaniitti kan inni qoratu karaa kamiin jechuudha. Excavating and analyzing the material culture. Qotanii baasuudhaan maal fi xiinxaluudhaan jechuudha material culture kan ta'an kanneen. Material culture kan jennuun waan akkamiiti physical remains jechuudha. Hafteewwan jechuudha. Kan akka fakkeenyaaf feature ta'uu danda'u, ecofact ta'uu danda'u. Tokko tokkoon ilaalla artifacts maal akka ta'an, feature maal akka ta'an, akkasuma ecofact maal akka ta'an. Archaeologists study artifacts to get clues or hints about values, beliefs, norms and the cultures of societies that existed in the past. Hawaasa yeroo darbe keessa jiraatan qorachuudhaaf yaaluu jechuudha. Karaa kamiin karaa artifacts to get clues jechuunis hintii argachuudhaaf finca maalifasaati maal jedhu clues. Belief values duudhaawwan amantaawwan hawaasa darbanii baruudhaaf itti gargaaramu jechuudha. Artifact kan jennu kabajamtoota hordoftoota keenya material remains made and used by the past people jechuudha. Materiaalota yookaan meeshaalee namoonni yeroo darban keessatti gargaaraman artifact jennaan. Meeshaalee qonnaa ta'uu danda'a, meeshaalee nyaataa uffannaa fa'aa ta'uu danda'a. Artifact kan jennuun kun meeshaalee namoonni bara durii itti gargaaramanidha jechuudha isaani. Artifactiin can be removed from the site and taken to the laboratory for further analysis jechuudha. Qorannoo biraatiif gara laaboraatooriitti geeffamuu hin danda'u. Ishee kana jala muradhaaf can be removed from site from place to place jechuudha. Iddoodhaa iddootti socho'uu warra danda'anidha artifact kan jennu. Maaliifi feature wajjin akka walitti isin jalaan buuneefan jechuudha. Kanan akkas jedhu artifactiin iddoodhaa iddootti socho'uu warra danda'an sasalphoo warra ta'an jechuudha. Meeshaalee sasalphoo warra ta'an iddoodhaa iddootti socho'uu danda'an. Manneen amantaa waan akkasii yoo ta'e waan socho'uu hin dandeenyedha miti isaan feature jala jiru isaan. Socho'uu kan danda'an ammoo artifact jedhamu jechuudha. These are cultural material in small size like meeshaalee fa'aa ta'uu danda'u, ornamentii fa'aa ta'uu arrowheads, coins and the fragments of pottery are example of artifact jennaan jechuudha isaan kanaan hunduma isaaniitti.
Fakkeenyaaf yoo ilaalta saayiziin isaanii xixiqqoodha wantoonni kun. Meeshaawwan adda addaa tools, faayawwan adda addaa saantimoota dabalatee jechuudha yookaan immoo caccabaawwan meeshaalee suphee meeshaalee dhooftu hundi isaanii saayiziidhaan xixiqqoodha. Isaan kunniin hundi isaanii isaan kun artifaakti jennaan. Hawaasa darbeen itti fayyadamamaa warra turan jechuudha. Kan biraa featuresidha. Features are made or modified by the past people, but they cannot be readily carried out away from the site. Examples: different palace, fireplaces, religious palace, and etc. Kan jennuun features kan jennuun ammoo namoota darbaniini, namoota bara duriitiin kan isaan oomishaman garuu socho'uu warra hin dandeenyedha bakka bakkatti akka artifaakti socho'uu warra hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf immoo paalaasii fa'aa fudhachuu hin dandeessu. Material culture dha isaan hundi isaaniiti jechuudha. Material culture dha. Paalaasii jechuun hin jiraamini masaraa mootummaa fakkeenyaaf kan abbaa Jifaar fa'aanti feature dha fakkeenyaaf. Innaan asinii dhufuu danda'a baay'ee qorumsa keessatti fakkeenyaan faasinii ba'uu danda'a. Subjectii faayoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaan asinii ba'uu danda'a konseptii yoo ta'e qorumsi keessa. Fireplace iddootti gubiinsa adda addaa religious place fakkeenyaaf Samaaraa fakkeessa kan jiru masjiidota adda addaa kanneen feature jennaan jechuudha isaan fa'aa feature jedhamu. Eco fact kan jennu material culture jedhanis non art factor organic and environmental remains such as soil, animal bones, and the remains of plants that were not made or altered by humans but were used by them jechuudha. Isaan kuni eco fact kan jennu namaanii miti kan isaan non artifactual jechuun namaan miti kan tolfaman orgaanikii ta'uu danda'u fakkeenyaaf soilii fa'a boonii fa'a lafee namaa biyyoo hafteewwan biqiltootaa isaan kun orgaanikii warra ta'anidha. Environmental remainsidha yookaan haftee naannooti jechuudha. Isaan kun kan uumamaati garuu namaan miti kan isaan made ta'an yookaan namaan bakka buufamuu hin danda'an garuu namatu itti fayyadamee darbe waan ta'eef jechuudha. Akka material cultureetti kan fudhannuuf namatu itti fayyadamee darbe malee namaan miti kan uumaman jechuudha. Archaeological anthropology mataan isaatiin iddoo sadiitti qoodama jenneera. Iddoo gurguddaa sadiitti qooda. Archaeological anthropology jechuudha. Inni jalqabaa hordoftoota keenya prehistoric archaeology jedhama. Prehistoric archaeology jechuun investigates human prehistoric cultures between 6,000 and 2.5 million years ago jechuudha. Prehistoric jechuun ummata durii jechuudha. Keessumaa waggoota miliyoona 6,000 fi miliyoona 2.5 gidduu kan jiru jechuudha. Baay'ee durii kan prehistoric gaafnu barreeffamni tun dhufin dura kan ture jechuudha baay'ee. Barreeffamni tun dhufin dura kan ture. Dhalli namaa seenaa isa barreeffaman kaa'achuutu eegaliin jechuudha. Historical archaeology kanaaf egaa prehistoric archaeology kan jennuun archaeological anthropology ta'e utuu barreeffamni dhufin dura waa'ee anthropology dhala namaa maali aadaa namaa afaan namaa maali kan qoratu jechuudha. Historical archaeology dha kan biraamu interprets artifacts of societies of the recent past after the development of the art of writing jechuudha. Aartiin barreeffamaa erga eegale jechuudha. Kun immoo daangaan isaanii barreeffama gaa. Beektu hintii isaa yookaan kiluu isaa qabdu jedheen yaada. Ji'oogiraafii irratti. Recent past jechuun kan darbe ta'e garuu yeroo dhiyoo as jechuudha. Waa isaa kan qoratudha. Historical archaeology kan jennuun ethno archaeology kan jennu ammoo material culture of current society jedha. Jechuunis material culture dhaloota ammaa yookaan society ammaa tokko kan qoratudha. Ethno archaeology kan jennu ammoo
Kambira socio-cultural anthropology dha. Dameen anthropology bira. Maqaa masaarra qubattan waa lama of keessaa qaba. Tokko social yoo ta'u lammaffaan ammoo cultural. Society fi cultural social anthropology fi cultural anthropology dha jechuudha. Waa walitti hidhata baay'ee qabuuf bakkuma tokkottidha kan inni waamamu fiildiin kun lamaan jechuudha. Tarii yeroo dhiyoos of danda'uu danda'a baay'ee social anthropology kophaatti cultural anthropology ammoo kophaatti jechuudha. It is concerned with the social and the cultural dimensions of the living peoples. Bitani dimensionii socially fi culturally ta'edha kan of keessaa qabatu. Kan of keessatti qabatu. Studies non-material and the material lives of contemporary and historically recent human societies. Taking the concept of culture as central point. Akka central point itti kan inni fudhatu culture dha. Aadaadha jechuudha. Non-material and material lives jechuunis akkaataa hawaasa tokko non-material fakkeenyaaf non-material culture wanta ta'an jiru miti amantaa fi beliefii fa isaan political view fa ta'uu danda'a. Isaan kan qoratu akkasuma material lives akkaataa mul'ataa ta'e tokko fa kan qoratudha jechuudha. Socio-cultural anthropology. Society sun akkamitti akka jiraatu. Social anthropologists conduct studies of living peoples most often by visiting and living among a particular people for an extended period of time. Ethnography kan jennuun sanadha jechuudha kun. Social anthropologistoonni baay'een isaanii yeroo qorannoo gaggeessan by visiting and living jechuun daawwachuudhaan akkasuma wajjin jiraachuudhaan jechuudha. Waa'ee hawaasa qorachuu barbaadanii sana baruu yoo barbaadan daawwachuudhaan wajjin jiraachuudhaan jechuudha. Usually a year or longer. Yeroo baay'ee waggaa tokkoo fi isaa oliidha jechuudha. Field work emmuu ba'an. Concerned with making generalizations about and speaking explanations for similarities and the differences among the world's people jechuudha. Namoota addunyaa kana garaagarummaa isaanii akkasuma tokkummaa fi garaagarummaa isaanii gidduu jiru qoratu jechuudha. Social anthropology waa'ee kanaadha kan inni wajjin diil godhu. Socio-cultural anthropology akkuma tuufetti jira. Social anthropology is ethnography and ethnology. Konseptii wanta lamaan amma sirriitti hubadhaa. Kana dura isinitti meera. The former is more of empirically study or description of particular cultural group. Former jechuun ethnography jechuudha. Ethnography kan inni waa'ee aadaa tokko jechuudha. Particular cultural group and the ways of lives jechuun aadaa tokko irratti jechuudha. Aadaa saba tokko yookaan akkaataa jireenya saba tokko. Ethnology or the latter ethnology namoyu is more of a theoretical study of the similarities and the differences among the human groups of the world past and present past or present jechuudha. Theory dha baay'ee inni kun qaamumaan keessa jiraachuudhaan isin jedheera waa'ee aadaa tokko. Gadi fageenyaan detail jechuudha. Ethnology nammoo ethnikii sana waliin compare gochuudhaan similarity fi difference isaanii bifa theory ta'een kan dhiyeessu jechuudha. Meelaala gabatee kana keessatti garaagarummaa isaanii. Ethnography requires field work to collect data. Data funaanuudhaaf field work ba'uu barbaachisaa jechuudha. Field working kun waggaa tokkoo fi isaa ol turuu danda'a jenneerra yeroo baay'ee. Ethnology garuu uses data collected by series of different researchers yookaan ethnographers. Ethnographonni yookaan researcheriin biraa kan fayyadaman barbaadu. Argitanii way of collecting data isaanii adda adda jechuudha. Inni kun just field work ba'uu qaba data funaanuudhaaf. Ethnographonni jechuudha. Ethnologistoonni garuu kanuma namni biraa funaani fayyadamu. Second hand jechuudha. Data namni biraa researcheriin biraa yookaan immoo ethnographiin biraa funaani fayyadamu. Akkaataa foormii isaanii immoo ilaaltan inni kun descriptive dha ibsa jechuudha. Inni kun immoo
ethnographic data irratti kan isuma sana synthesize godha jechuudha. Isuma keessa isuma cuunfa jechuudha. Usually synthesizes ethnographic data. Data ethnographonni funaanan sana synthesize godha yookaan isuma sana cuunfa jechuudha. Group or community specific dhaan kun ishee kana jala muradha specific tokko qofa irratti jechuudha. Jechuun hawaasa yookaan garee tokko qofa irratti. Inni kun immoo comparative cross cultural jechuunis aadaa baay'ee wal bira qabuudhaan jechuudha. Compare and contrast gaaf jennu value judgment jechuu keenya miti isiniin jedheera garaagarummaa fi tokkummaa isaanii wal fakkoomii isaanii gidduu jiru qorata jechuudha. Well, social anthropology has different specializations such as social anthropology specialization in field akkasii fa'aadha kan nu keessa qabatu baay'ee bal'aadha social anthropology. Medical anthropology kan jedhamu hin jira, urban anthropology akkuma sidatiin jedhe waa'ee magaalaa irratti, inni kun immoo waa'ee fayyaa irratti, economy irratti kan qoratu jira, siyaasa irratti kan qoratu jira, guddina biyyaa irratti kan qoratu jira, amantaa irratti, ecology irratti kan qoratu jira jechuudha. Specialized field warra ta'anidha isaan kun egaa. Amma PhD immoo maalitti kan kennamu beeku garuu akkasitti specialize godhu jechuudha warri ani barsiisaa anthropology miti barataa na hubadhaa baay'isoo barataa seeraadhaani sinuma gargaaruuf ani amma ta'e isin gargaaraa jedhee waan yaade specializing goone jechuudhaani. Social anthropology in science gaaf jennu immoo use scientific method fayyadama jechuudha. Gaaf qorannoo gaggeessu akkuma scientific method jechuun maal jechuudha? All methods of social anthropology are scientific method maal jechuudha? Schedule gargaarama, time table jechuudha. Schedule gargaarama, participant observation gargaarama, procedure mataa isaa qaba jechuudha. Scientific method jechuudha mala science jechuudha yookaan karaa science jechuudha. Procedure mataa isaa kan qabudha. Kanaaf they make use of scientific techniques like schedule fayyadamu, participant observation hirmaattota daawwachuudhaan jechuudha. Historical procedure and case history fa'aadha kan isaan fayyadaman jechuudha. Social anthropology is factual gaaf jennu is comparative study of the facts about social events, relations and reactions jechuudha. Factual dha social anthropology kan jedhu comparative study dha wal dorgomsiisuudha. Waa'ee dhugaa tokko jechuudha. Social event yookaan taatee hawaasaa tokko, hariiroo hawaasaa tokko, reaction hawaasaa tokko. Social anthropology defines cause and effect relations. Cause and effect relation gaaf jennu social anthropology discovers cause effect relations and social fact events and relations. Fakkeenyaaf walitti bu'iinsitu jiraate. Example, causes of conflict and the end product of conflict across different cultural groups. Aadaawwan saba tokkoo fi saba biraa gidduu walitti bu'iinsitu jiraate, conflictiin otoo jiraate, causein yookaan sababni walitti bu'iinsa sanaa maalidha? Effectiin isaa jechuunis walitti bu'iinsi sun maal dhalche, maal fide, bu'aan isaa maali kan jedhu ibsa jechuudha. In ibsa isa kanas jechuudha. Social anthropology can predict jechuun in tilmaama forecast godha jechuudha. Waa fuula irratti ta'u maalirraa ka'e cause fi effect irraa ka'e jechuudha. On the basis of cause and effect relationship jechuun walitti bu'iinsi otoo jiraate social groupii fi social groupii tokko gidduu walitti bu'iinsi sun maal dhalchaa akkanatti immoo yoo itti fufe fuulduratti maaltu ta'uuf jedha waan jedhu forecast gochuu hin danda'a. Tilmaamuu raaguu hin danda'a jechuudha. Social anthropologists can guess the future and can predict about social relations and events. Waa fuulduratti ta'u tilmaamuu hin danda'u, predict gochuu hin danda'u, event waa fuulduratti ta'u taateewwan fuulduratti ta'uu danda'an tilmaamuu hin danda'u jechuudha. Baay'ee gaariidha kabajamtoota hordoftoota miidiyaa dirree barnootaa. Egaa ammas akkuma tufettidha kan jiru tutoriyaaliin keenya.
linguistic anthropology dha dameen anthropology kan biraa immoo linguistic anthropology ilaalletu paartii lammaffaatiin ammoo biological anthropology irraa itti fufna. Linguistic anthropology dha dameen anthropology bira maqaa masaarra akkuma hubattan waa'ee afaaniitiin kun immoo afaanii jechuudha. Damee anthropology ta'e waa'ee afaanii kan qoratudha. Waa'ee afaanii kan qorata gaaf jennu immoo waa'ee maaliitti kan inni qoratu? A branch of anthropology that focus on the evolution of languages jechuun dagaagina afaanii. By studying contemporary human languages as well as those of the past. Afaan amma jiruu fi afaan amma dubbatamaa jiruu fi afaan ummata darbeetiin dubbatamaa ture qorachuudhaan jechuudha. It studies how language is used within a society. Hawaasa tokko keessatti afaan akkamitti akka gargaaru. Afaan akkamitti akka gargaaramu hawaasni tokko. And how the human brain acquires and uses language. Sammuun namaa kun afaan akkamitti akka argatu fi akkamitti akka fayyadamu qorata jechuudha. Linguistic anthropology studies human language as cultural resource jedhan and speaking as cultural practice in its social and cultural context across space and time jechuun cultural resource dha. Afaan namaa afaan maal akka ta'e qorata? Cultural resource qabeenya aadaati afaan akka ta'e qabeenya aadaa akka ta'e qorata jechuudha. Context culturalitiin jechuudha societytiin kan inni qoratu. Comparative dha waan ta'eef jechuudha anthropology. Basically language is system of information transmission and reception. Mitire afaan karaa itti maal dabarsinuudha odeeffannoowwan ittiin daddabarsinuudha mitire fi ittiin fudhannuudha. Afaan jechuudha karaa itti communicate goonuudha jechuudha. Linguistic anthropology is divided into 4 distinct areas of research. Gaafa specific gaaf goonu distinct afuridha kan inni qabu. Jechuun dameewwan xixiqqoo jechuudha. Dameewwan xixiqqoo afuriif jalaa qaba linguistic anthropology mataa isaati. Inni jalqaba structural or descriptive linguistic dha. Tokko tokkoon ilaalla lammataa immoo historical linguistic sadaffaan ethno linguistic arfaffaan social linguistic dha. Tokko tokkoon ilaalla nafaana ta'a. Structural or descriptive linguistic kan jennuun damee linguistic anthropology ta'e jala jiru ta'e jechuudha. Distinct kan ta'ee fi studies the structure of linguistic pattern jechuudha. Caaseffama afaanii kan inni qoratudha. Caaseffama afaanii. Afaan tokko keessa caasaa akkamtu jira? Grammar isa, grammatical pattern isa. Afaan sana keessa grammar isa jechuudha. Similarity fi difference among contemporary language. Afaanota amma jiran kana maaltu akka isaan tokko taasisu? Maaltu immoo akka isaan adda adda taasisu? Grammariin isaanii maal fakkaata? Kan jedhu jechuudha. Examine sound system. Sound system akkaataa sagaleessuun jira mitire? Grammatical system. Kana hundumaadha kan inni examine godhu. The meaning attached to words in specific language to understand the structure and the set of rules of given language. Ethnocentric linguistikiin yookaan cultural linguistikiin kan jennuun kun egaa the meaning attached to words in specific language jechuun hiikni afaan tokko keessatti argamu akkamitti akka itti qabsiifame yookaan attached itti ta'e jechuudha. Maal hubachuudhaaf to understand the structure afaan sanaa hubachuudhaaf. Yookaan immoo ruulii mataa isaa qaba miti afaan kamoo afaan Oromoo ruulii mataa isaa qaba seerluga mataa isaa qaba jechuudha. Kanaaf seerluga yookaan graamarii afaan sanaa qorata jechuudha. Ethno linguistics kan biraa immoo inni lammaffaani. Ethno linguistic akkuma maqaa isaa irra hubattan ethnic grouping yookaan garee examines the relationship between language and the culture jechuudha. Argitanii aadaa fi afaan gidduu hariiroo jiru qorata jechuudha. Ethno linguistikiin immoo yookaan cultural linguistic jechuun hin dandeenya afaan biraatiin hubadhaa. Sirriitti adda baafachuu dandeessu inni kun kan qoratu aadaa fi afaan gidduu hariiroo jirudha.
Structural or descriptive linguistic kan jennuun ammoo grammatical pattern yookaan seerluga akkaataa caasaaf seerluga afaan sanaatti kan qoratu. Historical linguistic kan jennu ammoo deals with the emergence of language in general and how specific languages have diverged or separated over time jechuudha. Keessumaa kuushii yaa fudhattan damee daddaatti qoodamuu safaa hin jira miti. Historical linguistic dha inni sun ka wajjin wal qabatu jechuudha. Afaan tokko akkamitti general language kan ta'e jira. Specific language kan ta'e immoo kuush jalatti warri qoodaman afaanonni sun akkamitti akka diverge ta'an yookaan irraa citan jechuudha kuush irraa ba'anii. Semitic jalas warri jiran akkamitti akka adda adda citan dur afaan tokko turan jedhama miti. Afaan kuush jedhamutu ture ergasii afaan adda addaatti qoodame jedhama. Isaan kan qoratu gaa historical linguistic dha jechuudha. Afaan tokko afaan abbaa isaatirraa akkamitti akka ciccite. It focuses on the comparison and the classification of different languages to differentiate the historical links between them. Akkuma isin jedhe afaanota adda addaa gidduu classification qoodaminsa afaanii jechuudha. Kushiti komotik nailosaara maal jedhee akkasitti classify kan godhu suni damee anthropology ta'e historical linguistic dha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Social linguistic dha kan biraa immoo achuma linguistic anthropology jala distinct jirudha. Inni kunis examines how the use of language defines social group. Afaan akkamitti akka social group tokko ibsu jechuudha. Jechuun afaan ati haasoftu eenyummaa kee akkamitti ibsa waan jedhu. Afaan Oromootiin afaan Oromoo ta'uu koo akkamitti akka ibsu kan qo'atudha. Socio linguistic kan jennu. It investigates linguistic variation within a given language jechuudha. Linguistic variation himti immoo afaanuma tokko gidduu immoo linguistic variation baay'ee jira miti. Afaan Oromoo gidduu fakkeenyaaf Oromoon Booranaa aksentii adda ta'e qaba. Loqoda adda addaatu jira miti. Oromoon loqoda gurguddaa shan qaba jennaa miti. Isa hundumaa kan qoratu variation akkasii jechuudha. Afaanuma tokko gidduu kan qoratu socio linguistic dha. Loqoda afaanuma tokko gidduu jiru jechuudha. Study situational use of language. Situational use of language kan jennu how people use different forms of language depending on the social situation they find themselves in a given time jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo nama guddaa jechuun jaarsaa wajjin jaarsolii manguddoota wajjin yeroo wal qunnamtan fi yeroo hiriyaa keessanii wajjin wal qunnamtan akkaataan itti haasoftan adda adda. Namoota dullooman wajjin maatii keessan wajjin hiriyoota keessan wajjin yeroo haasoftan slightly different ta'a jechuun xiqquma jechuudha. Garaagarummaa xiqqoo qaba. Formal fa'aa taatu yeroo kaan immoo informal taatu. Kanaaf waa'ee masaayyuu kan qoratu socio linguistic dha jechuudha. Loqoda illee ni dabalata kabajamtoota hordoftoota miidiyaa dirree barnootaa wanti hubachuu qabdan loqoda ni dabalata jechuudha. Afaanuma tokko gidduu zayyee yookaan loqoda aksentiiwwan jiran jechuudha. Aksentii jiran dialektii loqodaa fi looga afaan tokko gidduu jiru qo'atu jechuudha. Socio linguistikiin. Linguistic variation also expressed in the bilingual of ethnic groups. Bilingual hawaasni tokko bilingual jechuun hawaasa kan nama afaan lama dubbatu jechuudha. Kanaaf variationii masaan gidduu jiru illee kan qo'atudha. Walumaa gala kanadha jechuudha. Social linguistikiin tutoriaalii keenya paartii ittaanuun kan laallu biological anthropology irra kaanee itti fufna jechuudha. Dameewwan kan branchii anthropology warra afaan xumurra hamma yoonaatti waan afaan turtaniif ammas ulfaadhaa isiniin jedha. Miidiyaa dirree barnootaatiif haaraa warri taatan immoo subscribe godhaatii maatii keenya ta'a. Notification immoo on irra godhadha wanti gadhiifamu akkasiin jalan dabarreef ta'i. Kanaaf karaa adda addaa immoo na hordofuu hin dandeessu akkuma isiniin jedhe Telegram miidiyaa dirree barnootaa join gochuudhaan odeeffannoowwan barnootaa maateriyaal barnootaa odeeffannoowwan dinqisiisoo beekumsa waliigalaa faachirraa ta'uun lafa shamatachuu hin dandeessu. Ulfaadhaa baay'een sin jaalladhaa naaf jiraadha. Ciao.